Roomaa duratti dhiyaachuuf jira. Summii baatee tof keessatti. Hello. Maa sodaattate? Summiin si keessatti hojjetu tokko hin jiru. Summiin si miidhu tokko hin jiru. Maaliif? Kan summiin ol jiru tokko si keessa jira. Innis Iyesuus nama Naazreet keessa keetoo jiru summiin si keessatti hin hojjetu. Har'a sittani macimse. Hallelujah. Marqos 16:17 irratti. Boofti yoon sin iddeeyyuu sin hin miidhu. Warra eenyu warra milikinni Waaqayyo isaan duukaa jiru. Warra harki Waaqayyo isaan duukaa jiru. Warra hojii Waaqayyo isaan duukaa jiru. Warra abjuu boru Waaqayyoof ergamuu qaban. Warra mul'anni keessa isaanii jiru. Warra Waaqayyoof of kennan. Ati Waaqayyoof of kenni malee biddi si gubu hin jiru. Ati Waaqayyoof of kenni malee bishaan si nyaatu hin jiru. Ati Waaqayyoof of kenni malee ibsaan akka tasaa qabee si ajjeesu hin jiru. Ati Waaqayyoof jiraadhu malee konkolaataa waa barbaade yoo ta'e siin si miidhuu hin danda'u. Hinuma baata gidduudha. Hello. Hallelujah. Nama adamfamuun argaan. Nama bal'aadhaan adamfamuun argaan matoon lallabu. Waaqayyo Waaqni machaa akkas jedha. Sittin bu'u siin jedha Waaqayyo. Sittin dhiyaatu jedha Waaqayyo. Si biran ga'u jedha Waaqayyo. Hallelujah. Hindu'a jedhanii otoo eeganii nama Waaqayyo sa'aatii kennanii. Qaama lafa dha'ee du'a. Abeet abeet. Mee amma waa tokkoon sin gaafadhaan. Nama Waaqayyoon du'a jedhanii eeguun sin hin garramu. Namni kun hojjeta Waaqayyooti. Isaan gidduu jira. Tajaajiluu dhaqe. Hojjechuu dhaqe. Isaan akkas jedhu. Nama Waaqayyo ta'uunsaa jalaa dhokatee nama gumaati. Mee sirriitti na dhagaa. Namoonni sagaleen kun sin bira ga'u. Mee yeroo tokko tokko waliifis dhalootaafis waan gaarii dubbadhaa. Nama Waaqayyooti inni jedhu afaan isaanii keessaa seetanni fuudhee nama gumaatti jedhu nama Waaqayyooti. Har'a sooshaal miidiyaan namoota Waaqayyo baay'ee isaanii namoota Waaqayyo jechuu caala seetana bira dhaqanii achi eessa dhaqanii warri dhaqan hin jiran jechaan jirru nuti. Namoota Waaqayyootiin namoota Waaqayyo jedhaa bakka. Namoonni Waaqayyo hojii hojjetan hin beekamu. Namoonni Waaqayyo ija hojii isaanii beekama. Namoonni Waaqayyo olmaa isaanii beekama. Namoonni Waaqayyo dubbii isaanii beekama. Namoonni Waaqayyo adeemsa isaanii beekama. Nama Waaqayyo kan jechisiisu tajaajiluu qofa miti. Jireenyi inni jiraatu hin beeksisa. Adeemsi inni deemu hin beeksisa. Fooliin isaan beekama. Gaaddidduun isaan beekama. Ala zeketerre behesse. Namoonni Waaqayyo Phexros fa'aa namummaa isaanii irra darbee gaaddidduun isaanii hojjechaa kan ture namoota Waaqayyootiin beekama. Har'as namni Waaqayyo hin jiru hin jedhin gatiin fudhatee hin jiru namoonni Waaqayyo. Kan Waaqayyo ittiin hojjetu jiru, kan Waaqayyo daangaa ittiin diigu jiru, kan Waaqayyo ittiin hiiku jiru, kan Waaqayyo ittiin ilma isaa Yesuus Kiristoos ittiin kabajatu jiru. Warra mul'isan hin jenne warri Kiristoos Yesuus mul'isan jiru. Hojjettoonni Waaqayyo dhaloota oolchanii ooluu kan danda'an, dhaloota irraa balaa deebisuu kan danda'an, warra maqaa isaanii barbaadan hin jenne. Warra ulfina isaanii barbaadan hin jenne. Warra anaan kabajinatti hir'atiin jedhan hin jenne. Warra anaan maqaa koo jedhan hin jenne. Warra maqaa isaanii waldaa isaanii irratti mul'isan miti. Warra ulfina isaanii waldaa isaanii irratti mul'isan miti. Warra Kiristoosiin waldaa isaaniitti ari'anii baasan miti. Warri Kiristoos haa kabajamu ani gadiin jedhan jiru. Warri Kiristoos olaa jedhu ani garuu nan dhokadha jedhan jiru. Warri ani gadiin bu'aan ni ol jedhee mul'atu jedhan jiru waldaa kiristaanaa irratti. Maqaan koo ani salphachuun, ani abaaramuun, ani tuffatamuun, ani gadi qabamuun. Kiristoosiin haa kabachiisu malee anaan maalla dhibe kan jedhan jiru gad buusan. Inni guddaan ooluudhaaf, afuudhaaf, Waaqayyo faana jiraachuudhaaf, Waaqayyoon caalchisuun murteessaadha. Isa dhumaa ergaa kana keessatti kan inni dubbadhu barri nuti itti deemaa jirru kun dhaloonni nu booddees kan isaan argaa jiran of tuulummaa nuti qabu dhaalchisaa jirra. Kabaja ofii qabnu dhaalchisaa irra malee kabaja ilma Waaqayyoo dhaloota dhaalchisaa hin jiru. Ergaan qaban. Waldaa kiristaanaa keessatti namoonni baay'een har'a dureessummaa ofii barbaannudha. Kabaja ofii barbaannudha. Ulfina ofii barbaannudha. Nu mijatee ofii keenya ol kaafne irra taanaan waa'ee Kiristoos kan nu hin dinqine jiru. Lallabni Kiristoos Yesuus waldaa keessaa badeera. Dhaloota gidduudhaa badeera. Yesuusin ol qabuun waldoolee baay'ee keessaa badeera. Qabeenya tol ka'ee qabate iddoo.
ulfina tol ka'ee qabate gidduu waa baay'eetu naannoo waltajjii waldaa kiristaanaa qabate har'aa kaasee garuu humna dhiiga oolichaa naa konkolaatu biyya Itoophiyaa keessa addunyaa keessa Afrikaa keessa konkolaatu maqaa Yesuus. Kanaaf oolchuu Waaqayyoof inni jalqabaa maalan jedhe sagalee abdii si erga Waaqayyo. Inni kan biraa Waaqayyo si oolchuu gaafa barbaadu diinota kee gidduutti akkatti fuftee jiraattu godhu. Maal jedhutti jedhe diinota kee gidduutti? Maal gidduutti warra si waraanan gidduutti? Maal gidduutti warra sitti marsan gidduutti? Maal si gidduutti warra sitti xatan gidduutti akkatti kabajaan jiraattu godha Waaqayyo. Ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Lafa dha'ee du'a jedhanii otoo eeganii maali namichoo maal lafa dha'uu didee nama gumaatis jennee dadhabne du'a bishaan irraayyuu yoo oole baramman du'aa nama gumaateedha. Edaa galaana irrattis warruma galaana keessatti fe'amee markaba wajjin deemu du'a isaa barbaada. Markaba keessa wajjin jiru hin du'a nu faana jedhanii eegu abeet yaa Waaqayyo. Markaba irratti yoo du'uu baateyyuu mee ilaala karumsaa Waaqayyo isaan ceesisee biyya Malaaxiyaa isaan fide asitti immoo hiriira galanii du'a jedhanii eegu. Sana yoo ooleyyuu kana noolu. Arras ergaansii qaban. Sana oolte kana nooltu jedha seetan. Garuu Waaqayyo dirree moo'ichaatti baate. Waan caalutti baata jedha Waaqayyo. Walii galanii xibaaranii sana oo oolteetti sana oo oolee rasa miilanaa oo noolu ittiin qabamee du'a jedhu. Garuu ittiin qabamteen duutu jedha Waaqayyo. Kiyyoo isaanii sassaabee kaasa Waaqayyo. Haaleluyyaa. Kanaaf faarfannaa 124 immoo akkas jedha. Inni gara keenya gore Waaqayyoon otoo ta'uudhaa baate. Inni eenyu? Inni gara keenya gore. Garee keenya kan ta'e, nufaana kan ta'e, nufaana kan dhaabbate, harka kan nu qabe, otoo Waaqayyoodhaan ta'uudhaa baate, silaa diinonni keenya jiraatti nu liqimsu ture. Duunee miti. Jiraatti baduu keenya kan barbaadan danuun jiru. Garuu har'a waa tokkoon jedha nama amane. Waaqayyo isaanuma gidduutti dibata sitti dabalaa deema. Isaanuma gidduutti humna fayyinaa sitti dabalaa deema. Isaanuma gidduutti Kiristoos Yesuus mataa ta'ee sirraa mul'achuu jalqabe. Haaleluyyaa. Warri du'a keenya barbaadan waldaa keessa jiru, ollaa jiru, mandara keessa jiru, biyya keessa jiru. Yeroo tokko amantootuma seexanni sammuu geeddaree yookiin immoo amantootuma seexanni sammuu jalliseyyuu du'a namaa kan barbaachisu baay'een jira. Mee amma waa tokkoon sin gaafadha. Baay'een isaanii kan walirratti du'aaf walirratti xibaara waldaa keessa jiru ala caala. Irratti ishii ajjeesuuf ishii balleessuuf isa balleessuudhaan waldaa keessa ta'u garuu waa tokko jira. Waaqayyo warra kansaa ta'e duunotoo jiru, kiyyoon du'aatoo jiru, summiin du'aatoo jiru irra darbanii akka jiraatan godha. Kanaaf iddoo kanatti inni dhumaa kan inni dubbadhu Waaqayyo Waaqni maccaa Phaawulos faana waan jiruuf icciitiin Phaawulos du'uu dideef. Yesuus Kiristoos inni hojii ergamootaa boqonnaa 9 irratti itti mul'ate ifaan hin duutan jenneen. Iddoon taanetti duutan jenneen. Bobaan hiddamtee duutan jenneen. Galaanaan nyaatamtee duutan jenneen. Balaa akka tasaatiin duutan jenneen. Amma ani handaara lafaatti hojii konaa hojjetta sifaanan ta'a egaa jedhee Phaawulosii wanti sodaachisu tokkoyyuu hin jiru. Nama halkan sodaatu, nama guyyaa sodaatu, nama lafa sochii kee hundumaatti sodaan sirraa gargar hin baane amma ergaa guddaa tokkoon sii qaba. Waaqayyo Waaqni maccaa akkas jedha sodaa sirraan kaasa. Bir'aa malee jiraatta jedha Waaqayyo. Haaleluyyaa. Akka simbirroon kiyyoo adamsituu jalaa baatutti Waaqayyo warra nu adamsan jalaa nu baase. Erga Waaqayyo gara keenya gore immoo jedha Daawit. Ani eenyu durattan pherepphera maree? Eenyu na sodaachisa? Anaa fi du'a gidduu. Takkuun tokko lafa afetti inni anaaf du'a gidduu gale na jiraachise. Lubbuu natti deebise. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifame. Kanaan booda akkas jedhani inni kun jedhani Phaawulosii Waaqayyo keessaa tokkodha. Maaliif erga du'uu didee? Haaleluyyaa. Namoota baay'ee ergaansi ni qaban. Bara seexanni bara du'aa siniin jedhe kanatti namoonni ajandaa geeddaranii waan Waaqayyo sinii hojjete haasa'uu jalqabu. Waan Waaqayyo sinii godhe haasa'uu jalqabu. Ameen hafuura qulqulluu. Waan Waaqayyo toora sinii qabsiise hinduuti jenne akkamitti milkoofte jedhu.
Hindu ajenne akkamitti milkaa'ee jiru. Maal hindu ajenne dhageenye miti akkamitti kun wal qixxaateef akkamitti toora qabateef akkamitti daandii isaa kun qajeeleef akkamitti abjuun isaa qajeeleef akkamitti mul'anni isaa qajeeleef akkamitti galma ga'e nama tokko nan arga nama ka'ee galma ga'u. Nama tokko nan arga nama ka'ee daandiin isaa qajeeluuf. Haleluuyaa. Nama tokko nan arga nama ifni dura isaa deemee waa sirreessuuf. Nama du'eera badeeraadhaan. Haleluuyaa.